Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa hundi keessanii hojirtu baga jiraattanii eddooma jirtanitti nageenyi kiyya shamburanaaf haa gahu. Rabbiin bakkuma isin jirtanitti isin haa teessu isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aa kana dhaamsa gabaabduu takka qabadhee isinii dhufe ilmaan Oromoodhaa hundi keessaniyyuu namni Oromummaa walitti qabnu kan Oromummaan silaalessitu kan duulli habashaan yeroo ammaa kana nurratti bante duula peejii Oromoodhaa cubsiisuu miidiyaa Oromoodhaa cubsiisuu irratti gurmaa'anii waliin hojjetaa jiran kana dura dhaabbachuudhaaf homa dandeettu dalaguun kan siif aanjitu. Hojii kafaltii naman gaafanne, hojii ba'aa yookiin humna tokko naman gaafanne, hojiin hojjechuu deemnu hojii qubaati. Dursa namni ani Oromoodhaa, Oromummaan na dhukkubsiti, namni sagalee tiyya ukkaamsuu deemu ana miidhuu deema, saba kiyya miidhuu deema, jireenya kiyya miidhuu deema jettu viidiyoo armaan gadii tana irratti dalagi. Erga irratti dalagdeen booda obboleessa keetii fi obboleettii teetiifis dabarsi. Duula nurratti baname kana nus tokkoomnee gamtaadhaan dura dhaabachuu nu barbaachisa obboleewwan tiyya. Habashaan keessaa fi alaanis wal gurmeessitee duula cimaa sagalee Oromoo ukkaamsuu irratti xiyyeeffattee hojjetaa jirti. Nuti hoo kaayoon teenna diyaaspooraa erga ofiin jenne liivimarraa lallabuu qofa laa. Durumatti baanee hawaasuma duratti sagalee qabnuun iyyuu qofa laa. Sagalee qabnu sanallee tiifachuun waan dandeenyu hojii bu'aa qabdu dalaguun nurraa eegama. Wanti anan isinii ibsuu deemu akkaataa peejii amaaraa yookiin peejii nafxanyaa duula nurratti banee OMN cubsiisuudhaaf gurmaa'inaan deemu kana dursinee afaan qabachiisuun isin himuu deema. Suni haala kamii miidiyaa peejii guddaa amaaraa tokkotu jira. Duula achirratti gurmaa'inaan OMN gabaasa godhanii dhaabbata Facebookiitti akka OMN cufamu taasisuudhaaf yookiin ammoo peejiin hayyoottan teennaa akka cufamuuf gurmaa'inaan warra dalagaa jirudha. Kanaaf dursa iddoo kana to'inaa erga Facebook bakka searching jettuna dhawwattoine miidiyichi isa kana. Anammoo isa kana waan qara soqeeffame isin jalqabarraa isinii hima. Erga kana gadi tuuxaniin booda reeyoot jettanii barreessitanii. Reeyoot jettanii erga barreessitan tokko farra isinii dhufaa kan amaariffaan illee dura jiru kana jecha reeyoot raadiyoo osoo hin taane reeyoot jedhee kan amaariffi dura jiru kana san booda akkana gadi tuuxan miidiyichi isa kana. Isa kana gurmaa'ee OMN cubsiisuudhaaf duula cimaa tokko irra jira. San booda warri bakki harqubaa kun yookiin bakki mallattoo harkaa kun bulee taate jalaa baatan qala follow godhaa jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf kanan follow godhee amma yoo akkana jiraate isa kana hordofaa jira, follow godhaa jira, isaaf bu'aa buusaa jira jechuudha. Yoo kana qabaate akkana gadi tuuxanii san booda akkanatti like gootanii jalaa baatanii erga like gootaniin booda amma erga isa gadi tuuxanii keessa seentan haala isa kana itti report goonu dhaabbata Facebook yookiin ammoo dhaabbata peejii kana hoogganutti report goonu isiniif himaa inni adeemsa akkana sirriitti na qalbeeffadhaa. Steppii duraatti tuqaa sadiin kana tuuxanii namni Ingiliffaan beeynes dalaguu danda'a maaliif adeemsuma qofa hordofee bakkuma tuqii an jedhe yoo tuqe itti milkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti isa kana tuqaa sadiin kana gadi tuuxanii eegasii sarara mallattoo raajeffannoodhaa ofirraa barreeffama mallattoo raajeffannoo kan jalarraa ol jiru kana jechaadha. Find support or report page. Peejii kana gargaaruudhaaf yookiin ammoo isa kana report gootee rakkina inni qabu gabaasuudhaaf iddoo kana gadi tuuxaa inaccurate information, hate speech, nudity or sexual content violence jedhamu kana maraa dhiisnee isa hate speech jedhu kana soqonna jechaadha. Hate speech jechuun haasaa jibbiinsa. Haasoon inni haasa'u hawaasa jidduutti wanti inni gabaasu jibbaadha jechaadha. Haasaa jibbiinsa hate speech kana erga kana gadi tuuxne isa kana akkana gadi cuqaafnaa san booda jalatti barreeffamni next jedhu kun nuu dhufa. Isa next nuun jedhu kana akkana yoo gadi tuuxne barreeffama irratti thanks galatoomi. We have received your feedback. Yaada kee fudhannee jirra galatoomii. Hate speech jechuun kun ammoo warra dhaabbata peejii kana hoogganu yookiin dhaabbata Facebookaatu barreeffama yaada kana si deebisa. Nuti yoo andoo kana tuuxne duubatti nu jalaa deebi'a. Yoo xumuruu barbaanne immoo bakka dan jettu kana tuuxne dan goonee goolamnee biraa baanaa jechuudha. Amma akka kiyyatti ani riippoortii galchee jira. Yoo nuti heddummaannee hawaasni Oromoodhaa hedduudhaan kan riippoortii kana galchu taate dhaabbanni yeroo gabaabaa keessatti cufuu danda'a.
yoo nuti kan callisnee kaayoon teenna leevi marra seennee gandummaa wal arrabsuu fi waluma xiqqeessuu qofa taate warri gurmaa'inaan deemu afaan nu qabachiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf nuti immoo faffacaanee akkuma tiisaa gatii dhabuu osoo hin taane hojii firee qabdu. Namni OMN gargaaruu hin dandeenye isaa kanatti goofantii dhaqee OMN gargaaruu kan dandeenye waan akkana kanaan OMN gargaaruu mana ofii taa'ee bakka ofii taa'utti hojii qubaa hojii daqiiqaa 5 tanaan gargaarsa guddaa OMN gochuu danda'a. Gargaarsa guddaa peejii Oromootiif gochuu danda'a. Haala kanaan irratti hojjedhaa isiniin jedha. Galatooma.